qabsoon bakka lama jirti. Tokko waboo harka jira, kan lammataa artistoota keenya harka jira. Hubadhaa kana. So kun jechuun maal agarsiisa? Ammallee shakkii takka malee yeroo gabaabaa kana keessatti Oromoon mirga ofiin argate. Kan beeku qabdan. Waa lama hatamne amma. Waa lama hatamne. Tokko namichi 4 kiiloo seeni. Namichi Oromiyaa bulchu. Dadhabina qofa odoon ta'in mataa sin qabanii maqaa keenyan fayyadaman. Odoo Oromoo ta'uu baatan. Odoo Oromoo dheedhanii maqaa Oromoo himachuu baatanii. Sila hamma kanaa duubatti nafnu kan falmannetti itti caccabee falmata qeerroon illee wanumtu hundu. Amma isaan illee maqaa Oromootiin ilma abbaa gadaa ilma maalii kan jedhu warra ergamtu tan of jalatti qabuun warra mataan gajjettu kan of jalatti qabuun qabsoo lammataan nuti ta'e. San keessaa ummanni bahee kutatee humna tokkoon sagalee tokkoon guyyaa tokkoon gadi bahee akka lolanni kaan ofitti qabanii warra gahaallee kaleessa qabsaadha kan jechaachi ture Juhaar dabalatee ofitti qabanii akka saree duudhaanii cabsanii afaan qabsiisan. Kana beekuu qabdan. Wel ingahaa jara kee. So ani kanan jedhu kanatu duubatti hambise. Amma dheengadda amma kaleessa natti fakkaate Daawid Ibsaa የሽግግር መንግስት amma laalaa jara keenya takka ixxaartaniiti namni kutatee amma dhumaatittu achuma taa'eet no eegasu negotiation Tanzania irratti taate eegan mijoofne የሽግግር መንግስት ያስፈልጋል ኦኔግ kun jechuun ka'aati humna tokkoon falmadhaa jechuun achuma taa'anii hinaftuuf wanni kun. So kanaafani TikTok irratti dhageessanii viidiyoon kiyya kun gara boodaayin deema. Akkuma beektan guyyaan har'aa sanbata. Hin dhagahamaati mee tokko natti agarsiisa. Sagaleen kiyya jira akka gaariitti. Dur paaltok keessatti tokko jenna akkasi. Kanaafan ammallee tokko jedha. I'm sure hin dhagahama. Miidiyaa irraa wannan turee fi narra ilaalinaa takka ilma irraan qabu miidiyaa kanarraa. Okay, galatoo min dhagahama akka gaariitti. So kanarraa kan ka'e akkuma beektanii qabsoon keenya duubatti hafee amma mooyyunuu waggaa 50 guunnee Daawid Ibsaa gadi bahee har'a dhugaa jirtuu fi Oromoo waan godhuu qabu. Kun jechuun xinnaa guddaa akkuma dheengadda Tanzania irratti negotiation deeme sun akka biyya keessatti uummanni hubatu ibsee jechuudha. Jechi kun waan guddaa. Tokko warra garaa malee la soba amma fakkeenyaaf jara keenya akkatti sobamu beeka. Oromoon maaliif obsa? Amma shimallis namni jedhamu kun maal godhaa jira? Finfinnee shaggar waan hin qabatamne tokko mootummaan kun kan himuu jiroomne waan dhugaan ta'in waa'ee akkanumaan abjuu kuni hojii bilisiginnaa abiyya guyyaadhaan abjoota. Namicha abiyyi jedhan kun namni hoorafu abjoota abjuun amantiin inni jala deemu kun ortodoksii mootii musliimaa mootii warra illusion warra abjootu guyyaadhaan akka jettee hoo yaadde amma warra gadaanuttu dhibeen kun gaddabraa jira society keessaa gabbu'aa jira dhibeen abiyyi dhibeen inni mataa keessaa qabu tokko abjuu odoorrafin abjoota akkuma dur daa'ummaa isaatirra hiyyummaa keessan jira garuu mooyyunuu algaa makiina of maaliin godheedhee ummata afaan amaaratiin himaa ture san haadhallee achi taa'etti waan hin jirre tokko abjoota ummanni beelahaa jira bara hin quufne jedhaati yaadaa jedhe no carraaqii tattaafadhuuti hojjedhuuti argadheedhe waan namaa saabini haqa keetiin dafqa keetiin buleedhe waan abiyyi garuu abjuu guyyaa abjuu namuu biran geenye. Odoo namni asitti du'u ati uftee siin jedha. Odoo namni rakko du'aatiin abiyyi biratti rakkasa. Akka kunoo maal jedha paastaroonni afar nannaa odaa afarti mallasaan leedheet bee waa'ee san harkaa qabaa bee'abii. Haala saniin deema bee'abii.
أفرنا هنا ولا أفرت ملسال ركنا كان so ركني كينيا ركني نوك أبنو أبجو أبي جويا أدين أن أبجو تدور في توك ومن نجرو ومن كين بيلا هاجرة ركتا هاجرة همين تناندرن أبامني من هي آتي نك أماجرن أكو مجرون من هي آجرن كم برا ورمون كم بيكوك أبدو أميديا رن أفو ملء ميديا رن ليون أفو بعد نلا ميديا أورموتيس دربي ورّي حق أكبر بعدين ورّي لقافيتن هاركي جدا أدوما كم تنو كأتاجر نركل فجلات 90% انت أنسانو ميديا تكاتو كتنو أن واي أبي يتبو إيه واي أوروميا كيس جيرو ركين أورومو كان هيماجر ملي هاركي جدا نزي individual تيك توك الرهاتاتو هارك لفاء جلاتين كأتاجرت أكو مكونو سريش اللي تقطي دربسن هوش اللي تورجت قلتي يجوا جلا أكاسي تدي ما جرت ميديان ورمو تريار كي قدام كم بيا كيسة تيمو تكنا نجرون كم بيا على كنا جرتو هار كي قدام إسي كأتاجرت كوني مالي راكا كإمبيكون برا درسن 90% برا ويالين جرتوسن 90% دولار وقال في المتشاتر أما قالوا كرتاجرن individual قالهاجرن هارك لفجلات بر نو أرجع نو قال إمات أتو ور ميديا رجلو كوني full time committed أني ور رجتن كوني نو قال إمات تاجرو كان مافو أورمون بيكيسا كان بيكو كابو ركنتو نوفل متاجر أم ركني كون أكمل أوروميا كيسة جباتات وفيكون أم إنجد داوود إفسا نمن هندو attention هنكن نوف جيتش إني جرسون doesn't matter فيت أن كم بو كم برات كان أنغو risky for أشون أما أماتي أني سوني وانغاري مالتو تا وكن أبي قد ديبيت وقافي حقان hattuu ta kana achi kaasee warra dhugaa caffee Oromiyaatti deebisee qabsoon bakka dhaabbattee ka'uu hookin immoo ummanni Oromoo ka'ee irra garagalee mirga ofiitii akkuma dursanitti namichi kun diina doesn't matter maqaa Oromootiin achi kakkaa'ee fi eegaati duute eega ilmi kee jalaa du'e eega wanyaattuun qabaanne eega ummanni kee mana hidhaatitti dararamaa kan ta'e ta'e adiis si bulche Oromoo si bulche Amar si bulche Ikram Minilik si bulche Malike mirgi Oromoo eegan arganne eega Abiyyi angorra dhufe wannumni tokko wanne Oromoo dhaate hiyyummaa fi du'aatii malee tokko hima Oromiyaa keessatti the fact Abiyyi eega angoota narra dhufe jara keenya eega Abiyyi angoota narra dhufe wanni tokko wanni Oromoo dhaa milkaa'e Oromoon kan itti milkoofte tokkollee hima nama individuality dhiisa warra akka nama tokkooti yookiin akka ijaarsa siyaasaatti illee hanbadeetti dhiisa Oromumaa wan tokko milkaa'e homtuun jiru so kanarraa kan ka'e Oromoon humna tokko godhachuu qaba sagalee tokko hojjechuu qaba nama isaa ta'u filannoo Abiyyi kana booda bakka itti deemu qabu hin beektan gandi Amaaraa akkuma beektan kan hunde durumaanuu hin jaalatan waa ashkara ta'eef malee waa ergamtuu isaanii ta'eef malee nabiyyi kan jedhaniif Abiyyi jaalataniitii muti Birhaanuu Naggaa diinni keenya kan duraanii akkuma jirutti bee kan of jalatti galche Abiyyi Oromoodhaan dhiibuuf kuni kan beektaniiti warra Oromoon jaalanne warra jibba Oromoo qaban hunda kan aangoo isaatiin akka utubuuf godheef Abiyyi abjuusaa guyyaa qabu san gara abjuusaa guyyaa qabu san dhugee akka dhugaa godhaniif fakkeenyaaf Birhaanuu Naggaa jechuun jibba akkamiin nuu qaba akkamitti dhiiga Oromootiin gaafa ganna qabu san akkamitti nu ceeqaa ture
جوارين هاتو لما مقرساتين هاتو وروتا قافصة في المجات رسن حاسا إني قرآتو لأفان أمارتي ورين أجيني هم أما قوت تندقن قرصاني سا هل كان يقويا كان فيسبوكي أبي يرتلت أفهمو كان كتبو دانيال كبرت جب أورمو أقابون تكيسن من بيكتن كرا أمنتي تناتو كرا إثيوبيا ما تناتو مي نمني أنغوساتي تئيس كان إرجمتو قديته ور إرجمني قد أبي كانوا في تئيس تكلالا إرجمان رسلا دد أبان رسلا نمني آدا كيست قدتي آدم كيست قدتن سون إنفلونسي كابا بيكتاني شمالي سابدي سامة وفي وامرتيس أدوهم نكاباته اللي وانتوكو جلا هنكت إرجما إلا أو جري ديمو الأف أدو ياممي إرجما درو كبي أما مقود قالوا أكنا تايري مويان واي أورمو جناس of تنتسني ركني أورمو جناس of تنتسني إسين جالات وكمال واي أورمو رت إسين جالات إبما قالوا سموسا كيست كان وجين قدتي أنقول تأجج أفبرويانه جرتسن الراكئة أبادو لترانكئة نمني كوني أوفيساتي واتو كوجو يجتشو رندا هونم إتمي ملك إنجلسن أبادو لا جلت قدتي إسافر جماعة so ammalle santumata keessa jireechu odo summata keessa jiraachu baate odo miila ofiitiin amma beela abdii kutatee won amma indira jiru kun odo beektani abdii kutatee hamma hannumma saamichuma irratti bubbe there is no tomorrow for them everybody knows now tana booda boru kan isaanitti akkan taane won beekaniif adaanech beebetirraa kaasiti shimallis abdiisa tiimiin isaan ijaaran hundu furii bakka tokko jirti tiimiin OPDO duraanii kun amma walitti qabame qaadaraan babbaatanii galchen ijoolleen eegumsa sakkaranii machaanii ofirratti fincaa akkaataa bitatayyoo airportii keessa wan jiraniif duty free achi wuskii guuranii furii irratti dhuganii machaanii karaa biyyaa galan jechuudha including فقادو تسمع من متين تتن الربا ورمولا وجيو دون تين الربا سكاراموج تشون تيمي هنوتا ورمي عرتي أصبحن كنيتون تيمي كان مو ينو برباد أينو أبي عمري نسا أكا جبابتو أكا قول أن الله ينجلوف هي إرجماني فونتيف لكن كل سري موتي كل سري الأونجاني فونتيف أورمو يومال شجر كاسة كمان يستنجدوا كنا شجر أورمو في ديبيزو دي واي في النيتاسا أورمو تراج ربر أورمو أرياج ربر أين يكلفك أبتاجرو كيمي إن إجارة كان ورك أبين لفتو لما غرغراني دبي أمريكا هوتيل أدا بتاجر including شماليس abdis ساتي في نيتتين تنين أدانك جبهة كان جرام تون جتشو نيتن إيتوف تون سامج جرتك كاريت هنگا وري ساني هنياتن إمو هنياتن you had enough ودوامو كتاتني وجيت تسيرني بيك أنا بات هم كتنتوني أما سامتن كل بيسين هكذا كان بودمو سامتني إلا ودومتا وجيتنيو كنافي أكموني تيجو أبر أما تقعد بتشو أفهم أبي أما he can print billions هو قبين يسن كونتينرات تقلتي من of course من كيسه هو أم برينا أكمله بري أفي موتيناميش أما mentality نسا مالني أنغور رتا أوداف إني كفي أنغور أمله إني أما هوري I don't think هوري you can take the entire money. Namni drone abatunjir or hiti namni wadunjir mali namni wadunjir irrahafe be drone namni tifi to can be to abi. Hori afi muti am nirakinisa corruption is not his issue. War inni jare isa ergamu kana to garu corruption hama wan hojjetu.
Sirumaa dhiiga uummata Oromoo xuuxaa jira. Abiy mana guutuu akkuma eenyu namichi leadership Sudaanii san odoo fidate rakkinaa muti. Already he had enough. It is not about money for him. Abiy horii muti namni akkasitti yaadullee gowwaa inni nugusa ta'u angoodha inni. Angoo kana hoo akka argitan akkatti addunyaan eenyummaa isaa akka agarte. Because waa'ee chigginyii taasaa Paris dhaqee akkatti itti koflan arginan. Faranjiin immoo kadhaa muti kan jaalattu. Standii fi principalii si qoratteeti dur. Si argitu si argitu. San caalaa immoo kan nama gubu arraba maqaa keenya ta'uudhaaf jechuudha. Oromummaa san akka Oromummaa san irraa haquun abuun balaa Oromootti fidde jechuudha. Nama hin xaanufamu. Abiyyii fi mootii amma kan nama hin xaanu Oromoo keessaa bahee namni angoorra dhufu kuni namichi kun gandi inni keessaa bahee rakkina akkaataa arraba inni nutti fidaa jiru. That is the problem. Boruufuu jechuudha. Konfidensii keenya fi manni keenya akkam akka gamna ta'e abbootiin keenya siyaasadhaan akkaataa kutte sun nu harkaa badaa jira jechuudha. Iyyummaanis nutti fidaa, tuffiis nutti fidaa jira jechuudha balbala addunyaarra. Maaliif kun hundu odoo Abiy akka nama tokkotti dadhabaa ta'e warri wajjin hojjetu. Smart group odoo of jalatti ijaarrate odoo walitti qabe of course namni tokko waan hunda beekuu hin danda'u. Abiy waan hunda nan beekeedha tokkollee akka gaariitti hin beeku. Oduma nama beeku of wal ijaare warri katabu sun maal irratti akka haasaamuu qabu maal akka godhuu qabu the advisor group the best group inni dabtaraa kana walitti qabeet warra isa balleechuu walitti qabeet warra isa hatu walitti qabeet ofiifis immoo how 24/7 hojjechuu hin danda'u namichi kun. Mee amma 50 billion waa'ee haasaa jechuudha waan hin taane irra deebi'u hundi keessanuudha waan dhageessan san. Doesn't matter amma san irra deebi'uun nuuf qaanii nuuf garuu du'a nuuf garuu qaanii hamaa addunyaa irratti. Maaliif maqaa Oromoo rarraafatee waan deemu waan ta'eef Abiy. Regardless Oromoo ta'ee ta'uu baate maqaa Oromoo rarraafatee waan deemuuf nuuf baay'ee badaadha. Kanumaafuu amma competitionii tokkotu jira biyya alaa kana keessatti. Biyya alaa kana keessatti aktivistoota bituu qaban hin bitan. Horiitti kennanii argitanii. That is fine. Amma nu hojjetanitti warra ganda nafxanyaa kana afaan isaanii qabsiisuun in beektaniiti warra kaleessa nu arrabsaa turan sun warri bitaman sun amma horiidha. Gaafa horiin irraa dhaabbate garuu nutti garagalanii kana beekaa. Doesn't matter. Gaafa bittaa san dhiifte gaafa kaffaltiin irraa gabbaate sareenis bakkuma nyaattu dulti beektanii. Sareen bakka waa argattuuf dulti kuni kan beekame. Amma warri kaleessa haqa keenya nurra deemaa turan nu arrabsaa turan gannu qabaa turan Oromummaa tuffachuu ofi achiifasii waa qoqoraanu nu arrabsaa turan sun hundu warri bitame sun irra Oromoon gaafin Oromootuun deebinee nu jechaa jiran. That is good. It is good. That is positive. Marrakate hokin ajjeefta in ajjeefta in a sense ajjeechanillee gahamuti hoosi harka qabaate adabatti bitta adaba qabsiifta hoo achi kan jedhu ta'e immoo bitattee takka sareetitti hojjisiifattaa jechuudha. Even biyya keessa illee be garuu immoo sanii muti nuyi odoon ta'in hojii ummata keenyaa bu'aa lafarra jiru barbaanna. Propaganda fi siyaasaa qofa odoon ta'in san immoo arganne amma magootti. Malee bittaan online irratti aktivistoota Amaaraa kaleessa nu arrabsaa turan bitanii galansan keenyallee bitamte hunduu bitamtuudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma eenyu gurbaan engaddaa hangaasaa arrabsaa ture kun gurbaan kompiitaraa wajjin koflaa oolu kun maqaan isaa eenyu na halaa bade amma biyya jira. Aboo maqaa isaa san na hima amma biyya engadda hangaasan achi taa'ee danda'a achi taa'ee ajjeecha Abiy hidhaa Abiy jala taa'anii jarri kun falmatan warra dhugaa Oromoo takka takkaan baasan isaan akkanan goone jedheet mamachaa ture bitame amma gala biyya keessa Sky Hotel taa'ee achi bashannanaa eenyu maqaa isaa aboo mucaa huno sheek
مقاسا نالا هبتامو لمو يوسي ما قلا في موتي 90% درود كان يصير إنجليزان ميديا هن أرجتني بأكاتات تكرتن أكل فجلاتين أك غارت اتبوته هو كان أوف تاتي أمتها فوجت هو كين personally هو كيته إمو that is fine أنا ما هجر رانك أبو بيجساني قالني وان إساملو أرجتني هم في إنفلمتشو ورمو وقال أنفلمتو أو سريموت كان يجو ركني كي أملي ميديا أنا لا مقاسانين أوفن أسرت في ده هنا أقرتن 90% وري أما زيركن 90% by the way أكو من بيكتن أن دوري راكاسة ور OPDO أركي قدام ساعبكي the only OPDO in diaspora it is me used to be and Gafsan أما أبادولا ورقلتي diaspora كنا كيسا أبادولا ورقلتي من بيتتني Gafsan بكلم إجتن نعم بقيت وجري Gafsan أبادولا to be honest أنا أنقليتي وجدنا أنجي Gafsan دي قرقلي أمته شماليسي وجه أمته أشيفسي Gaf بالتو كاسنجتشو أنا مال لانجيرن Gafsan لف أرجتي OPDO مال لف كنتي في لفنن أوني وجدت وين ناتوري أب حق أنا ما أبادولا Gafsan شماليسي وجنو جرويتشو Gafsan غورسا شماليسي nama baay'eetu jira gaafsan garuu wayyaani har'a deeggarruutuun akkaataa isiin uummata keenya irratti akkaataa isiin haasoftu akkaataa isiin waa gootu tokko rakkinan irraa qaba hallammataa gaafsanis lafti saafamaa jira akka irraan ta'ini engadda kan rasaasan hoteela keessatti keessuma na dhowwaniin achiifas na ari'an akka dinquun kun saama jira warri akkanaatitu jira kusaamichi kunis immoo yunu rakkin akkana itti benna afaan qabadhuuti hojjedhu lafa siifan kennaa waa'ee kanaan kaasini an jedhu hayyee tolee eetuman gadi bahee kara biyyatiyyaatitti deebi'e in beektanii jechuudha rakkinaa muti warri gaafsa fudhattan it is okay it is you fudhachuu keechanii fi amboonni naafaan qabu biyya teessanii lafa teessanii garuu immoo haqa dabsitee cubbuudhaan obboleettii teetir haadha teetir abbaa keetir boo'icha isaaniitir lafee warra duukan irra ejjettee hoo kan ta'u ta'e hin nyaattu atis homaa sitti hin tolu just timing warra amma jannataa fi gahannabaaf deemu amma the time is clicking amma abiyyin beek waan hojjechaa jiru millions manni keenya hoo cubbuudhaan hoo obboleessa isaa gantuu hoo jedha arraba maal akka ta'e Oromoo keessatti kuni beek gadheedha daa'imni guddachu daa'imni lafarra jiru kuni gadheedha hoo siin jedhan gantuu xinnaa guddaan Oromiyaa keessatti dachiinis samiinis namni abiyyi jaalatu tokkollee hin jiru amma warra garaadhaaf taa'e malee warra haqa dabse malee abiyyoo angora butuun irraa bu'uun isaatis gadi dhufaa jirti rabbis immoo yunu gaafatti agarsiisutti dhufaa jira jechuudha maaliif wallaalummaadhaan odoon ta'in beekat ofiif the only person nugusoof godhuudhaaf ummata keenya ganuudhaaf immoo warra isaa wajjin carraaqan hundaa gan kanaaf gantu gadheedhaniin mana daazimmaata warra afaan banu kana immoo warra bitame kana warra biyya keessaa dhiisati warra alaatu Oromoon haqa Oromooti man hoo bitaman haqa Oromooti man dhagaa maqaa nagamaa beekatiifan hin kaafne maaliif nu hojjechaa waan jirani amboon maaliif gadi bahee halkanii guyyaa iyye eega abiyyi bitee ani iyyihiisu ta'e haqa keenya diinarraa dhaga'uu nu gaariidha ani himurra haqa keenya diinni sun bitamee garuu haqa hayu dubbatu that is smart I agree 100% sun immoo yunu Oromoo keenya aktivistoota teenya tan biyyaa warra lolatu
gaaf mo tokkollee experience isaanii wanjiru falmachuudha sakandii takka dhaabuun qabu falmachuu qaba kana kan jiru haayni kan jiru ani tuffiin isinirraa qaba akka hamaa warraan goora jirtan kana tuffii hamaan isinirraa qaba awwa kushnaa kush jetti jarattiin awwa kushnaa kush akka obbulummaatitti akka anaa waa qabdanii ulfina qabdanitti rakkinaa mooti garuu waan hin taaneef gajjechuu keessaniif dhugaa fakkeessuu keessaniif dhara ana akka Shimallis Abdiisaa kanam dhara dhugaa fakkeechuudhaaf buqaayyaa keessatti odoo booranni boohaa jiru odoo dhumaa jiru odoo qotiyyoodhaan qotachuu wayya tiraaktara raamma siruma ummata saama jiran malee be is good si agar tiraaktara maal ummanni waa ittiin qotatu hin jiru akkanumaan achi dhaabbatee footoo wajjin ka'a malee ehel engadda gadi baheen dubbanne expense guddaa waan nutti qabuu fi magaalaa kanaa jedhee taasaabe Abiy jara keenya waan dandeessan san irratti ciccinee be ummannis achirratti rarra'ee hunduu hin tattaafata waan hin jirre dhuftee honatti himte waan hin qabne tokko honatti agarsiifte namni achi taa'u sobduu dadhabduu gowwaa you name it namni keessumaa xinnoo abdii irra kaawwattanii akkatti isin jalaa caccabu jechuudha gadi bu'u baay'isa way waan tokko kanan isinitti muufe ummata Oromootiif hundumaafuu kan isinitti muufe nama tokko personally dhuguman isinin jedha personally I have no any issue amma Abiy nama jedhamu kana ani hin beeku gaafa lammaa irraa fudhatu irra deddeebi'a ammas akka hin taane lammaan akka ta'uu qabu maaliif falmatee caccabsee ol dhufe waan ta'eef okay lammaan itti dabarseemo okay lammaa itti dabarsinaan namicha kana gaafsan itti dabarsinaan lammaan okay gaafsan sirrii muti jedhee gadi bahee qaxaqaxee namicha kana sababa la namni miidiyaa qabu guddaan kun gaafa duraa eenyu wanni jiru kan akkamittan dhayoo jettan immoo warra har'a Abiyyiif angoo qabanii utubaa ta'an kana information nikee kan dhufu hin beektan gaafsan maal ta'e amboon you see warra qabeenya abbaa qabeenya kana kun amboo maa daadimaa ta'e inni bodyguard hamaa qaba warra abbaa qabeenya gaafsan isinii hime san listin sun kan dhufe kan naa erga Shimallis Abdiisaa akka kaffalaniif warra echaabaa buqqaan warra harar irraa buqqaan san it is on my phone amma argagutti illee qaba listii sana ani miliyoona akkanaa kenni dheetan himaati ummata keenya qabeenya abbootii qabeenyaa kan keenya warri sun natti mufatanan roon biyya dhaqo jechuudha kaan nan argaa kaan achittan argaa natti mufatanan it's okay natti mufatanan san qofa odoon ta'in miidiyaa kanarra taa'ee miidiyuma kanaan gaafsa warri kennitanii beektan keessumaa warri dukam qorqorroo saniin ijaarame bara lammaan akkasitti ummata keenyaa tattaafii godhee istiraatejii adda addaatiin odoo amma ga'utti tarkaaffii sun jiraatte echafecha geenye warri qorqorroo bittanii achitti tirtan san halkanii guyyaa asitti teenyee walitti qabnee warra ummata keenya achitti ijaarame san horii gaafsan baankitti galeessan harki guddaan har'a immoo dheengadda dhaqeetan miila dhaqeessanii abbaa qabeenyaa tokko wajjin jechuudha miliyoona meeqa kisaaraa keessa seensise iyyoob takkaalliin jechuudha qamadii binnee parsantii tokko hamma ta'e abbaa qabeenyatii xinnoo irraa horii fudhannaatii hin irraaf warra sabbata jiruuf warra dukam warra laga barii fi sulultaatti qubate kana jechuudha hin kenninaaf jennaan iyyoob lammaa siddatanyoo isaan jedhesan jechuudha ani immoo labbi garan haaga'u biyya bilisaatan jira wayyaanis hin kadhanne duruu asii itti deebi'ee kadhadhe by the way ammas kan hin mufanneef kanan hin aarref jechuu kiyya warroota kana warra dhugumarra deemaa dhibba takka argachuu wayya kumarra dhugumarra deemaa miliyoonarra argachuu kuma takka argachuu wayya
Because horiin isin dhumaa niksinaan isin badaa ummanni garuu achuma jira.